Jettem irraa muraa jedhu. Irraa akane la duro nakabajjaniina jaalatanii mana kan kootti argamu keessanii fedhuu galatoomaa midhaan jedhee achumaan asatti mana tuquu jammarteetti. Zeynetillee ko hoa dhugi kaasadifu hoa. Dura kisee mana namatti nama affeeru bishaan mallee fuuldura nama kaanii gaafa naafu. Yoo taate maal filetta? Abbaa manaa kiyya, haadha kiyya, abbaa kiyya jechuudha. فرحمته قرلا فما فتني أولان بلافكوك يري وان كنتو سالي أنا أفزي نلالي نكتشي جيرا سودا ربي خيتي فدو ثرتي أبلن سدين فايا زبي فدو سرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو فري فاميلي سبسكرايب لايك كومنت بري سودانا كججبيستن Yeroo hundaa na bira fagaannee wallahi ammoo firii kaamee jedhaa siyaa hiriyaa lama qabaa takka immoo tuwiingamtii sooshaal miidiyaa kanatti jechuudha. Turillee Mariam inshaallah yeroo gabaabatti wajjin jecha tokkittiidhaan. Amuu jechuun waa hunda jechuudha. Fitaati yookiin kolfi fitaati fuula tokko bakka yaanii dhuguun godha namni tokko uumamaan bakka jira miti wanta qonna waan ta'eef waan irraa jibbituu fi waan irraa jaallattu. Namni Amuu ani wallahi dhugaa dubbachuudha. Ani waan isirra jibbu takkaallee hin qabu jechuudha. Dhugaa dubbadha waan ta'eef waan isirra jibbu hin qabu. Yoo isiin narraa jibbite malee ani sirraa homa takka waan jibbu hin qabu jechuudha. Dhugaa baay'een si dinqisiifadha. Maaliif namni kun uumamuma isaatii rakkoo tokko fakkeenyaaf atuntuun ammoo maalirraa jibbitaa maalirraa jaallatanaa jette waan hin jedhu na gochuudha. Ati mutta sirraa hin qabu. Dhugaa dubbachuudha ani jechuudha. Yeroo ani waan tokko jedhu nama obsa qabeettidha wallahi daddaftee waa siin hin jettu. Homa feetellee gootu bakka sanirraan sochootu gorsaa fi gammachuudhaan si bira dhaabbatti malee nama dhugumatti wallahi obsa guddaa qabuu fi akkasuma nama hamilee guddaa diin islaamaa kana keessatti qabuu fi kara keeritti si harkisuudha. Alhamdulillah hiriyaa gaarii akkana argachuudhaaf akiraaf duniyaallee rabbi addaan nun baasini. Gaaddisa arsi jalatti inshaallah walitti nu haa qabu. Nama walitti ta'uu nu haa godhe yoo rabbiin jiraachisee duniyaa irratti wal agarsiise yoo ammoo tasaa akka carraa ta'eetu waliin argin gandaa kiraallee deemnillee nama achitti qabbanaa arshii jalatti walitti qabamu rabbi nu haa godhu waliin umurii isina dheeressu waliin isina tursu yeroo kana keessatti hiriyaan dhugaa hin argamu dhugaa dubbachuudhaaf innumatti kan kooteettuyyuu achi deebisee nama addaa sitti ta'a jechuudha. Kanaaf wannaan carra qabeetii ta'uu kee rabbii si jaallachuu kan kee hiriyaa gaarii sii kennee jira waan ta'eef itti fayyadamii siin jedha wal kabajaa wal jaalladhaa. Wallahi ani abshir inshaallah abshir wallahi abshir. Dadhabdee sirriitti wallahi inshaallah wanti. Wallahi ammoon egaa dhugaa akkuma dubbatte iyyuu nama fakkeenyaaf anamuudhaan wal baruun kan koo yeroo muraasa biyyaansi baatii tokko akkasuma hin caalu. Garuu waan hedduu irraallee baradhe waan waallee irraa barachuu baadhu namummaa si argadheen jira jechuudha. Hiriyummaa si argadheen jira. Rabbina jaallateedhaaf wallahi dhugaa dubbachuudhaaf rabbina jaallateedhaaf nama akkasiitti na qabee jedheetanii yaadaanii nama hedduudhaanis waliin dhangalaa nama hedduudhaanis wal nan jaalladha. Garuu akka addaa godhee immoo namni nafa kanattiin itti dhiyaadhee teessikee taphadheellee kolfuullee akkasumallee yeroon wanna tokko waan hin taane tokkollee gochuudhaa deemullee kan irraan deebisu dhugaa dubbachuu wallahi hedduu si galateeffadhaamutti maaliif annosoon hin jaallati wanna tokkotti giseen kakka'e yeroo isin irraan deebiftutu jira jechuudha. Nama kan hammamiif osoon yeroo dheeraadhaaf wajjiniin jiraadhe immoo eessa akkan ga'u jechuudha dhugaa maaliif beeka. Amma kana keessatti waadanuu akkan irraa argadhe kanattiini. Osoon yeroo dheeraa wayii immoo wajjiniin jiraadheera ta'e yookaan immoo itti dhiyeenya wayii qabaadhe yookaan naannoo sii jiraadhe jedheeti immoo silaa dhugaa carraa qabeettii wayin ta'a. Ammas immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin bakka garaa irraa fideetti wal geessisee immoo wal agarsiisuun immoo wallahi an baay'ee carraa qabeettiidhan jedha akka kootti hedduu si jaaladhaa sin kabaja. Umurii dheertuu jiru bareedaa
jiru hayata qabaru bisiya jiraachisun sin jedha rabbiin kaatimaa keenya nu haa tolchu duniyaa irrattis immoo rabbiin dogongorsini dogongoruunis immoo numa jira nama mudda fee gara rabbiitti achi deebi'u immoo rabbiin nu haa godhun sin jedha amuti hedduus jaalladaa sin kabajaduudha. I love you so much. yaa umri aamin ani ba'adii sin jaalladha wallahi jecha isin hin qabu jechuudha subhaanallah bas yani madri yani waan an dubbadhu na wallaasiftan jechuudha wallahi miira biraa keessa nagalchaa jirtanii ani nama akka keessaniiti jechuudha nama wallaala waan beeyne tokko garuu isittu bakka kanaa na kaa'i malee ani nama bakka kanaa fi jecha kana hunda jedhamuun illee miti maaliifuu hanqinna kootii fi wallaalummaa kan koo natu beeka jechuudha dhugaa ana kana hedduu takka na gaddisiise Zainin waan irraa jibbu qabu jettee ani garuu yani anu wanta ofirraa jibbu baay'ee qaba jechuudha. Garuu atii fi Zaininis guddaa galatoomi. Anillee hiriyoota akkanaa qabaachuudhaaf yaa Rabbi laka alhamdu wa laka shukru kama yanbaghi li jalaali wajhika wa azimi sultaanik. Akkuma dura Zainin ibsee yaaltetti hiriyaa jechuun waa hunda jechuudha. Mee isiin namni tokko jechuudha ati bakka yaadde gahuudhaa fi namni hamile yoo si jajjabeesse namni yoo si maddii dhaabbate yookaan hiriyaa gad dhaabbattu hiriyaa si jajjabeessitu yoo qabaatte bakka saniin geettaa jettee yaaddee fudhatte jechuudha. Mee ati waan kanarratti bakka yaadde gahuudhaaf maaltu barbaachisa? As keessatti bakka yaadan gahuudhaaf dhuguma akkasiin kaaftee yaadni kan gaafatame bakka yaadde gahuudhaaf maaltu bakkaan si gahuu danda'a maaltu immoo si daangessuu danda'aadha. As keessatti akka hiriyaa gaariin shoora guddaa taphatu mul'iftee jirti jechuudha. Hiriyaa gaariin akkasii shoora guddaa jireenya namaa keessatti taphatu. Fakkeenyaaf namni tokko waan haadhaaf abbaa isaatiin hin mari'atin, waan jaarsa ofiitiin hin mari'atin, waan obboleettii gara haadha tokko keessaa baheen hin mari'atin, dhaqee eenyu mari'ata eenyutti dabarfatee yaada isaa kana himata hiriyaa gaariitti himata jechuudha yoo hiriyaa gaarii taate jechuudha. Sanaaf bakka yaadan tokko gahuu keessatti akkuma jirutti ta'ee hiriyaa gaariin akkasiin shoora guddaa namaaf taphattu keessatti akkuma jirutti inni tahee namni tokko immoo bakka yaade tokko gahuudhaaf fakkeenyaaf ani bakka yaade gahuudhaaf ani kaayyoon qaba kaayyoo sanarra gahuufanii jedhee gaafa yaadu namni tokko wallahi dhugaa dubbachuudhaaf egaa durittoonuma isaa gaafumatti kaayyoon qabatee lafaa kaatu sana maaliyyuu yoo sirra ga'e yoo maaliyyuu dhufee nan danda'aadhaan ol ka'uudha tokko faanii nan danda'a itti amantee yoo kaatee bakka yaadde gahuu dandeessa. Gaafatti amantee kaatee bakka yaaddeen gaafani waan kana hojjechuu hin danda'u garuma fuulduraatti iyyuu hordoftoonni illee akkasuma isinillee jechuudha. Viidiyoon kun yoo dheerate illee bakka lamatti kutaa lama ta'e isinii buufachuu abdiin qaba. Gaafa wanna tokko hojjechuudhaaf kaatan fakkeenyaaf amma wanna biraa yoo fudhadhu nu hariin iyyuu mana jireenya mana namaa keessatti irraa asirratti wanni nu ol kaa'amnee yuutuuba kana bannee akkuma nama tokko bakka gaariin waan gaariin irratti dalagee anis akkuma namni tokko bakka ga'een bakka gaadhaan iyyee ol fudhatame jechuudha. Gaafa ol fudhatamu erga ol fudhatame immoo sila ol fudhatamee hirribni dhabamee kanaaf fi nu sadan kana kan amma asirra teessisee nu haasofsiisaa jiru halkan walakka sababa kaayyoo isaati kana wanna kana hojjetee dangalmaan gaasa jedhuudhaaf iyyuu nu taa'aa jirra malee silaafuu nu hariyyuu bakka jirra rafiitii keenya keessa jirra jechuudha. Hirriba dhiibnee rakkina hunda dandamataa yoo nama wajjiniin deemte malee hin ta'u akkuma nama malee hin ta'u wanni kun batala yuutuuba kana hojjechuudhaaf akka malee namni si barbaachisa namni si bira dhaabbachuu qaba. Namni immoo haala kamiin nama bira dhaabbata yoo jedhame amala gaarii qabaachuun akhlaaqa gaarii qabaachuun keessaa isa tokko jechuudha. Lammaffaa immoo barumsa yookaan barnoota jechuun isa baratanii iskiriiptoodhaan barreessan qofa osoo hin taane sammuu ofii kana yaachisuun iyyuu barnoota guddaadha jechuudha. Maaliif wannuma tokko nan hojjedhe yoo itti kaatee akkuma laayitee cubbuluuf yoo ta'etti wanti sun hin bada jechuudha. Garuu immoo teessee ittiin taltee kana hojjechennaa hin baasaa kana immoo yoo dhiisen ta'a jettee garaagar qabdee yoo irratti madaaltee kaatee irratti galtee milkaa'uu danda'u inni kun. Kanaaf waan barumsa yeroo jedhu iskiriiptoo qofaan barreessan osoo hin taane yaada kana sammuu kana yaachisanii wanna kana hojjechuun hin danda'a. Kaayyoo kaayeffatameera waan ta'eef hojjechuun hin danda'aadha waan nani hin danda'u waan jedhu keessa haquu qabna jechuudha. Hin danda'u bakka gonkumallee waanuma namatti dhufe hunda isaan nan danda'aadha yoo ta'ame galma ga'amuu danda'ama. Inni tokkoffaan kana
Kan biraatu immoo wanna tokko hojjechuudhaaf gufuun adda addaa nama mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf haa fudhannu nuyi amma kan nuti irra jirru yuutuubuma haa ta'u isuma irratti haa fudhadhu yaada. Yaada yuutuuba kana irratti yoon ka'e fudhadhe karaa garaagaraatiin wanni dudduubatti nama deebisu dhufa beekamaadha yuutuuba kana irratti. Maaliif namni ijoolleen nama arrabsa, namni nama arrabsa, akkana siin jedha waan ati hin qabne sii kenna. Attaa jechuudha amma sa'aatii ammaa kana keessatti koomantiin nama nagaa jiru jaarsaaf jaartii godhee isa kaan immoo isa jaarsaaf jaartii ta'e wajjiniin jiru immoo adda baasaa jira jechuudha. Koomantii kanallee gisee namaa barreessinu keessatti yeroo baay'ee bakka arraba nama cabsu, hamilee nama laaffisee duddubbatti nama deebisee akka namni kun guddatee achi hin baane kan godhu koomantii kana jechuudha. Koomantii kana irratti illee yeroo baay'ee yaada kennachuun gaariidha. Maaliif yeroo tokko wayiitu mucaan tokko sababa koomantii kanaa kan duute wayii jirti jechuudha. Koomantii ajaan barraa'eef jechuudha. Kanaaf yeroo waan akkasii kun dhufee haa ta'u baratamaa ta'eera bakka nu keessatti qaama keenya keessatti baratamaa waan ta'eef yoo inni dhufe namni waan fedheedhe yoo inni si arrabse ati na arrabsette dudduubatti deebitee naan akka dadhabina qabdu si mul'isa jechuudha. Yoo inni maaluu siin jedhe yoo inni akka arrabaatti si arrabse yoo sila akka arrabaatti gisee inni fudhate waan gaarii gootee iyyate immoo achi addeebiftee dhuguu qabdaa jechuudha. Na arrabsitanii maal taatanii akkana taatanii nan arrabsinaa minaamin jechuu dhiifte illaalin iyyuu dubbifadhu yoo inni dogongorate deebisiitii waan gaariitti qayyaradhu qottu sanaan alatti na arrabsitanii akkana na gootanii hin jedhina dubbifadhaa zimmedha. Yoo sila waan hin taane arraba siin jedhan waan jarri siin jedhan sanarratti hundaa'e jijjiirradhu gara biraatti jechuudha. Yoo jarri immoo waan gaarii sii hadda fakkeenyaaf koomantii gaarii sii barraa oole guyyaa hadda daran sana caala bareechitee waan sila hojjetaa hartu irratti itti dabaltee qajeelaan hojjettee dhuguu qabdaa jechuudha. Kanaaf wannaan gufuu maatii keessatti nama mudachuu danda'a. Jireenya keessatti gufuu nama mudachuu danda'a. Gufuu sana gonkumatti illee gufuun natti dhufeette dhaabbachuu irraan qabda jechuudha. Qaxxatti kaayyoo kan keessan bira godhaaf deemuu qabda. Wanni irraa sidaan keessa tokko illee hin jiru. Erga sila nan beeka, nan hojjedha, nan danda'aadhaan nuti kaate wanni irraa sidaan keessa hin jiru waan ta'eef sirnumatti kutteedhuma hojjechuudha malee duddubbatti deebi'ee duddubbatti hin qabdu jedha asirrattan. Okey, guddaa takka galatoomii bareechitee bal'iftee yaada irratti kennitee kaasatan akka nama tokkootitti waa'ee koomantii kanarraa jechuudha. Anas ta'ee namni birallee gaafa yeroo jalqabaatiif yeroo lafaa kaatu gaafa achi waa mataa keessa gadi qoshsi godhan hin rifatta. Hin suukanaa mataan kan kee. Dhugaa dubbachuuf eenyumas atiin akkana jettu turillee akka zainiin kaleessa dirqeensi fudhachiisan naan jettu tan argite. Osoo hin yaadin suukanoofta. Anamma gaafa yoo bakka waan garuu alhamdulillah gammaatitti waan hamas argee miti. Gaafa arge koomentii ijoollee amanii jalatti waa arge jechuudha. Ni bakka daa'ima isiitti waa jedhan. Yaa ilaahi kiyyaaniin isiin akkanatti laal onnee kenniteef bira kottee miidhagtiin tarii isiin nama barate ta'uu danda'a. Ani osoo jechi kun naan jedhame uummatuma kanatti lammata deebi'ee hin mul'adhaa jedhuu ture keessa kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti an akkuma hojjechuu jette kanarra gaafa waan gaarii naan jedhan keessa kiyyana jajjabata. Gaafa mootiyyuu yaani ni rifata jechuudha. Eenyummaanuu namni raafaareef ol ka'u. Kanaafuu amilee wal cabsuu hin qabnu. Haala bareedan ibsite siin jedha oksiijee guddaa takka galatoomi. Inni biraan mootiyyuu jechuudha. Yaadadhamee hiriyyaan siif maali? Dhugaa rabbi sila zayiniin barreeffama kiyya argite jedhe gaafa isii waa'ee hiriyyaa dubbatte jalqabatti mee wallahi akkuma dura jedhe hiriyyaan waa hunda anaaf jedhe dura hiriyyaan abdiidha jechuudha. Wallahi hiriyyaan abdii jechuun nama tokko ka dhugaan jaalatu ka rabbiif jecha itti irkattee walitti irkatanii karaa wajjin deeman tokko abdiidha jechuudha. Abdii haga isa dhumaa haga jiru duniyaa kana gubbarra jiran jechuudha. Yaada argitee yaada hamallee haa ta'u waliin gaanii yaada gaariillee haa ta'u waliin gaanii wajjin mari'atanii yaada san keessa wal baasaniitiin karaa daandii qajeelterra wajjin deeman jechuudha. Hiriyyaan abdii kara fuulduraatii fi awwalumarraa ka'anii haga ilaa jiru duniyaa kana gubbaa irra jiraatanitti hiriyyaan abdiidha wallahi. Hiriyyaan tun immoo hiriyyaa gaarii.
hiriyaa karaa rabbii irratti wal qabatanii malee tuun tarii nama gaarii si fakkaatee eegasii si jalaa deebitii in kufta jechuudha. Hiriyaa akkasii san osoo hin ta'in hiriyaan abdii ani jedhetuni hiriyaa gaarii ta rabbiif jecha wal qabatan jechuudha. Ta waa'ee rabbii beektuu fi ta diinii irratti si harkiftuu fi ta yaada gaarii si ibsitu yoomillee anaaf abdiidha jechuudha inshaallah. Hiriyaa akkasii sanii jechuudha yoo filannellee. Yoo jaalannellee hiriyaa akkasiiti malee hiriyamaa keerii hin ta'in takkatti yoo hidhanne bakka adeemteetuma isii mataata jechuudha. Atillee karaa badarra waan hin taane waan adda addaa walirraa baranii kararraa mucucaatanii jechuudha. Akirallee nu fuuldura jirti waan ta'eef hiriyaa filannoo barbaachisaa. Hiriyaa gaarii yoo filatan immoo hiriyaan gaariin abdiidha. Dattuu si milkeessiti jechuudha hiriyaa. Kanuma dhaama rasuulli kennallee sallallahu alaihi wasallam hidhannoon keessan nama gaarii taasisa. Hidhannoon keessan nama gaarii hiriyaa gaarii filadhaa jedhan nama gaarii filadhaa jedhan wallahi. Kanaafuu hiriyaan anaaf abdiidha. Hiriyaa malee gurta akka socho'uu hin dandeessu jechuudha hiriyaa gaarii malee. Namu hiriyaan badallee hiriyaa badaa qaba haa jennu wajjuma waan balleessu hin balleessan. Kanaafuu hiriyaan gaariin immoo akhiraa duniyaa si tolchiti. Very good. Wanti kennattu jiraate hoo? Moosi jala fitte fee oosi. Fitteetti haa ta'u amma ta'e tokko yaanii amma natti dhaga'aman isin mana irraa dubbadha. Dhugaa akkuma ati jette iyyuu dhuguma rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa filattan namuma gaarii irraa filadhaa. Akkasuma waan filattan sana immoo nama jaallattan tokko immoo akka jaallattan ibsaa fi yaa ebeluu yaa ekelee koosiin jaalladha rabbiif jechan si jaalladha jedhaa ibsaa fi achuma irratti immoo yeroo fa'i mootuu waa nama jaallatu sana immoo kennuudha jettullee akkasuma waan qabdu sana keessaa immoo waan akkaan jaallattu waan ofii keetii ijji kan keerra jirtu marataa kennaa fi isa jedhamu yoon isin irrallee waa beekuu baadhullee yaani dhageettiidhumaaf jechuu barbaadetanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aamoo firii faameelii sabiskiraayib laayik koomentii barreessuudhaan akka jajjabeessitan.